Kottaa mee isin hima. Haati Razaan biyya Arabaa deemte moo eessa badde? Biyya Arabaa deemtee maal taatee biyya Arabaa deemte sisi'aa jetti ijoolleen hedduu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jirra jirtu isiniin jedha. Akkuma argitan kana bakka hojii deemuu fi sa'aatiin kun nu bira sa'aatii 12 yookiin isin bira sa'aatii 6 Dubaayii sa'aatii 7 yookiin sa'aatii waahida Saudi Arabiyaa itnaa ashaadha. Ijiptiin ammoo tuyyuu 11dha. Akkasuma immoo dawlaa kaawwan ammoo namootiin beeytan naa himaa isiniin jedha. Sa'aatii kanaan eessa deemtaa hojii warri jettanii fi dhugaa rabbii dubbachuuf ganamarraa haga ammaa qorra ture. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune jirra jirtu isiniin jedha. Osoo amantiif kutaan osoo waliin qoodini. Biyya Arabaa jechuudha. Wallaahi laaziin biyya Arabaa hin deemne. Wanni isin beekuu qabdan takkittiin ani yoo meeshaa fiduuf qofa isinii galaa jira miti hojiidhaaf deemee torbaan takka lamaaf sanuyyuu jechuu kan isinuyyuu quban qabdu meeshaa guddaa miti abaayotii fi jalabiibaa akkasuma immoo rakabootii qofa fiduuf deeme malee wannaan jedhu hin deemu biyya Arabaa rabbiin kiyya natti dhiisin yaa rabbi yaa Allah anaa miti isin rabbi keessaa isinaa baasu isinii galee. Anaa miti looshinii dibataa jira isinii galee. Looshinii jennaan hin ka urgaa'u miti. Kama jechuun bakka naa'ima xiqqoo aduu keessa oollaa sanumaaf daalachataa deemuu diddaa fi malee kafuura qabuu miti kafuura qabu gaarii miti michi namatti ta'a. Akkasuma immoo tuyyuu aduu keessatti homaayyuu bareedaa miti isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya har'a yeroo qusachuuf jecha viidiyoo samuuna kan isinii hojjetaan jiru uffataa isinii waraabuuf hin danda'u. Garuu wantoota hafan xuxxumurataa isinii dubbisaa isinitti haasa'uu kan barbaadee fi tokkoffaa irratti viidiyoo guyyaa lama namni irraa bade qofaa fi biyya Arabaa namni hin deemu yookiin rakkoon nama mudatu tokkoffaa irratti waa'ee finuyyuu nama jalaa dhumachuu danda'a isinii galee waa'ee finuu nama jalaa hin dhumata maaliif jennaaniin waa'ee fini dhumatee guuttachuuf yeroo guyyaa lama sadii san si fudhachuu mala itti aansuun baadiyyaa deemuu dandeetta. Itti aansuun ammoo tuyyuu namni rakkooleen jechuun hawaasummaan jireenya hawaasummaan jiruma hin jira isinii galee jireenyota akkasii kanaaf guyyaa lama sadii namni viidiyoo irraa yoo badee jedhee salphamatti abdii muree biyya Arabaa deemaa miti akkasii miti inshallah. Ani fakkeenya gaarii isinii tahuu akkasuma ammoo tuyyuu bakka guddaa akka isin geettanii biyya keenya rakkoolee biyya keenya qoladhee bakka guddaa ga'e akka isin jechuudha biyya keessan keessatti abdii hortan. Akkasuma humna hortan jireenya jiraachuuf silaa jecha akkan ol siqe. Kaamiraan na jalaa ol fagaate isinii galee akkan ol siqee bareeda ture haa ta'u bakka haasafama kiyya na dhagaa isiniin jedha. Kanaaf hojii ittuma jira. Akkuma hojjetaa jirutti akkuma ammoo tuyyuu isin beeytan sanitti saffisaan hojjetaa jira. Garuu jechuudha in xaxawwara jechuu beeytanii babal'isuu hojiilee kana guguddisuu. Guyyaarraa viidiyoon isin dhufee isin uffisiisuu osoo hin tahin waan babbareedaa hojii gugurdaa qabadhee as bahuu waan akkasii kaayyuu fi hawwii akkasiitii isiniin jedha namootiin biyya Arabaatii galtan sa'aatii bareedduu tana jechuudha kennaa namoonni bite of galatoomii jedhaani wallaahi laazii baay'ee rakasa se'uu maltanii sa'aatiin tun widdiidha isinii galaa jiraami baay'ee widdiidha qashtiidha waan isinii dhaamadhu jiraa isiniin jedhaa ofiiyyuu deemuuf biyya Arabaa. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni isiniin jedhu yoo jiraate waa'ee jechuudha. Maal isiniin jedha gannaa yaanni guduunfaa duumessi jechuun nama ulfaataa yaanni nama jalaa badaa hin qorrattaa nashaatan argattu ganni sibeelessaa si galee hin nyaattaa nyaata godhattaa biizidha jechuudha. Kanaaf kanallee akkasitti naa hubachuu qabdanii haa ta'u alaa kulli haali yoo bakka dubbii kennaa muhimmitti deebine tokkoffaa irratti ilmi namaa kuni biyya Arabaa deemuu fi abdii muruu qaba isinii galee an abdii murre inshallah chaalenjii Itoophiyaa hedduu hanga ammaa keessa jirutti qoladhee asiin ga'ee kana jechuun kiyyaa jireenyi ni laafa jechuu miti baay'ee ulfaataa qormaata hedduutu jira. Gamaaf gamana kan keellee namni irkoosii ta'uu hin jiru illaa rabbii tokkicha malee
Itti aansuun ammootuyyuu wanni isin beekuu qabdanii dirqama jechuudha. Xiqqoo qilleensi isinitti qabbanaa'ee taananii yookiin ammootu haalan isin gammachiisuu dide taananii abdii murtanii biyya Arabaa deemuu fi hin murteessinaa isiniin jedha. Akkuma argitan kana jechuudha fuula kiyyarraayyuu ni mul'ata. Sababa jechuun qorraa akkasuma ammootuyyuu viidiyoo duumessaa sababa roobaa duumessaa sodaaf viidiyoo waraabbii dadhabbii irraa kan viidiyoo irraa fagaadhe malee sababa tokkollee rakkoo tokkollee hin qabu. Alhamdu shukran yaa rabbi ati naa dabali. Kanaafi rabbiin kiyya naa dabalu rabbi ammallee irra dachaa naa dabalu isiniin jedha. Bareeda jira hojiitti jira. Wallaahi hojii irraa yoo isin hime carqii firaashaa koomantii jala barreessuu dandeetta warri na biraa qabdan. Fakkeenyaaf carqii firaashaa qofa saadaan na biraa qabdi. Saadaan tunuu lama kofalee fi balee gasgartu jira. Ammallee Khadija moo eenyudha isiilleen gara qoreessanii itti aansuun Farihaa Soofiyaa yaa Allah haadha Faaxomaati yookiin ummu Faaxomaa namoota meeqa lakkaa'aa carqii firaashaa qofa haga nama 7-8 jechuudha. Kana bira gahee hojjetamee 4 bahee 4 ganaa eegaa jiru. Isa kana hunda isinii viidiyoo waraabuu fi wallaahi yeroo kaan jechuudha hadafee yeroon kun duumessaa hin qorraa abdii si murachiisa jechuun ganna waan ta'eef waan biraa osoo hin tahin meeshaan aadaa maashaa Allah tabaarakallah maashaa Allah jedhee jira. Ganna kana namni irra caala meeshaa aadaa ajajataa jira. Maaliif akka ta'e bicha ganna waan ta'eef. Itti aansuun meeshaa hodhaa masoobii maalii kana torbee 3 dabarsee deemuu jechuudha bakka. Kana jechuun asuma bakka jiru kana hin bitu ani isinii galee akkuma isin beeytanii baay'ee jechuun hin jiru as dhugaa dubbachuu fi gara biraa deemee fida. Isin sobuuf odoon ta'in dhugaa isinitti himaa jira. Torbee 2 dabarse sababa roobaa sababa qorraa ganama subii fajrii ka'ee deemna. Ana qofaa miti beeka adda kiyya deema isinitti fakkaatiin. Adda kiyyaa miti ani bilbila amma isin argaa jirtan kana ani ufii qabadhee yoo waraabu hagam haga harkina haru hin beeytan jedhee yaada. Kanaafi torbee hedduu dabarse. Torbee kana mara sababa tokko malee sababa roobaa fi qorraa jechuudha. Ganama subii sa'aatii 10 ka'ee yoo xiqqaate sa'aatii 12tti magaalaa san jiraachuu qaba. Achi booda hin argattan meeshaa jechuudha meeshaa bareedaa. Kanaafi sababa qorraa sababa roobaa torbee kana mara dabarsee warri akka masoobii dhugaa rabbii dubbachuuf masoobilee dura manaa qabu kennaa jira warra ammaati. Haala kanaan inshallah rabbi torbee tana keessa naa milkeessu namni masoobii safeedii maal barbaaddanillee asumaan koottaa jechuun takka takkaan odoon fedhiin koottaatii ajajadha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani hin badu ni jira. Jechuun rabbiin fayyaa naa haa kennu umrii dheertuu naa haa kaayu babal'isee jechuudha waan kana guddisee fakkeenya gaarii namaaf tahuu barbaada. Akkasuma ammootuyyuu ufiif ammootuyyuu fakkaadhee jechuudha. Hojjadhee fakkaadhee dhugaadhaan fakkeessuu odoon tahin fakkaadhee fakkeenya gaarii namaaf tahuu danda'a yoo xiqqaate ilmootiyyaaf jechuudha. Isinii galee haadha laaftuu ta'uun barbaadu haadha jabduu obboleettii jabduu isinii galaa jira miti. Adaadaa jabduu ilmaan obboleeyyan kiyyaatiif durbii jabduu intala gandaa jabduu ollittii jabduu ta'uu barbaada waan ta'eef haaluma salphaa kanatti rakkoo gannaa qofa laalee biyya Arabaa mustahiil. Kanaafi warri biyya Arabaa deemteettanii yaaddanii akkasitti yaadinaa isiniin jedha. Inshaallah viidiyoolee hedduu qaba duumessaaf roobatuyyuu ganni kunaaboo. Yoo ganni bahee jedhe viidiyoo biyya hin ifattan. Hagasi ammootuyyuu sabskraayibii warri haarayataa tan sabskraayib godha. Viidiyoo kana jala gabbu'aa viidiyoolee hedduu argattan. Warri ammoo maatii haadha razaan taatanii laayikii tana qofa gizee takkitti ila laayikii matan akkana jiraa miti inni akkana godha yookiin akkana. Bara waan biraan gootanii takka qofa laayikii mitu takka qofa. Maaliif beeytanii sheerii godhuu hincinqaminaa. Namni sheerii namatti gootan hin qabne laayik naa godha. Namni sheerii namatti gootan qabdan laayik illee sheerii naa godha. Maa jennaan kaffaltii takkallee hin kaffaltanii Oromoo kiyya jechuudha. Osoo jechuun waan rakkadhee na gargaaraa maallaqa isiniin jedhe akka naa ergitan akka na gargaartan abdiin qaba. Garuu hin barbaadu.
ka barbaadu laayikii. Koomantiidhaan yaada bareedaa na gorsuu na jajjabeessuu hin badin maa badde. Sinii galee ka keessan na soqullee obboleeyyan kiyyaa miti warra akka keessaniiti maamiltoota kiyya viidiyoo gadi hin dhiisne eessa badde sila biyya Arabaa deemte maal taate. Nama jechuudha yeroo lama jechuu xarahaa akkanaa kana ka abaayaa jechuudha walirra uffadhee sababa jechuun karaa deemee isinii galaa jiraa miti uffata san viidiyoo lama ittiin hojjedhe na fakkaate. Sababa sanii fi biyya Arabaa deemtesisee yeroo biyya Arabaa jirturraa ani viidiyoo kee hordofaa iskaarbii hijaaba abaayaa gurraachaa uffattaa haga galtee ammoo alwaana uffattaa. Ati akka namaa of hin jajjuu akka namaa jechuun waan addaan agarsiiftu wallahi galatooma ulfaadha. Maal qabaa maaliin uf jaja mee maaliif uf jajaa isiniin jedhe maal waan ta'eef uf jaza'aniin tun uf jajuun narraan hin eeggamu hin malullee akkasuma ammootuyyuu isinii deebisuu dhabuu kiyyaaf immoo komiinarraa qabdanii fi rakkoon kiyya guddaan bilbila tokkicha kanaan jechuudha. Bilbila hin jira kabiraallee kunis kabiraallee dadhabee sadaffaa jechuudha. Wallahi garuu hojii olaayinii namootiin beeytan ni beeytan. Olaayinii jennaan olaayinii mata'eef warra laaptooppii qabu warra aayifoonii gaalaksii moodela haaraya waggaan jijjiiru kana jedhaan jiru. Nama akka anaa bilbila saniin waatisaappii, telegiraama, inistaagiraama, iimoo, tiiktookii, yuutuubii, viidiyoo, suuraalee, maalii, sagalee namaa itti saala kana hojjetu qofaaf jedhaa jira. Ka akkasiitii fi bilbilli hin za'aja hin dadhabaa. Sababa kanaaf jecha iimoo guutumaan guutuutti. Iimoo namoonni viidiyoo kana kumni yoo laale 500 dhufe achirraan bilbila. Ka jabaadhu qofa jedhu yoo xiqqaate 500 kana keessaa nama 300. Ka ammootuyyuu boodafsi hajamaa waa sitti hajamaa waan goota jedhee na jajjabeessuuf abdii duran kaa'u nama 550. Ka gabaa na gaafachuuf bilbilu nama 50. Nama 50 kana keessaa iimoodhaan ka dhufu yookaan gabayaaf nam 3-4. Sinii galee sababa kanaaf jecha iimoo dhiisee sinii galaa jira miti namootiin dhugaan na barbaadan waatisaappii fi telegiraamaan yoo dhufan hedduu keessummeessaa. Asumaan ammoo warroonni meeshaa na biraa qabdan meeshaan keessanii dhugaa namni 3-4 isinirraa turee jira. Osoo herreega isiniin baasin sababni isaa meeshaalee ani barbaadutu dhabame. Abdii muruu malee fakkeenyaaf kaawiyyaa tokkicha oriijinaala guyyaa 15-7 na fudhataa jira. Kabiraatu dhiisa distii hajamu sinii galee ajajaan waan na dhufaa jirtuuf obsaan na eeggadha. Inshaallah wa ta'ala fedhii rabbi tokkichaatiin har'as achi deemaa jira. Guyyaa 2-3 karaan deemu yoo na tursiise hin jarjartanii abdii murinaa. Ani meeshaa fiduuf barbaaduuf deema malee sinii galee yeroo tokko viidiyoo Finfinnee yoo deemanii namatti hin mijatu viidiyoo waraabuun qorriti. Namooti Finfinnee jirtan koomantii na barreessuu dandeettan. Finfinnee yeroo meeshaa fiduuf deemu qorriti akka badaa nama dabbarti dhuunfaatu. Kanaaf warri biyya Arabaa jirtanii na dubbisa warri amma galaa jirtan. Icciitii waan qorraatiif isin bilbilee. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha. Isin kabajaa an haala razaan jira. Kanaaf laayikii sheer godhaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti horaa bulaa fayyaan faaya.